waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Guyyaa har'aa inni nuu laatee Kiristoos Yesuus maqaan isaa ulfinaan hajajamu. Etuun beekiin nu jalaan darbu. Daqiiqaaf sekondii waaqayyo mana isaa keessatti fuula isaa duratti nuu laatee hundumaa hin mi'eeffanna. Galanni isaaf haa ta'u. Eebbadha kun. Eega darbee booda barri sun gaarii ture hin jennu. Etuma keessa jirruuti waaqayyoon jajanna. Galanni fulfinni waaqa keenyaaf haa ta'u. Mata dureeni har'anaa laatame maatii waaqayyoon tajaajilu ijaaruu kan jedhudha. Ijoollee maaliif asitti akkasin dhiistan hin beeku. Hin dubbatiin jedhameen atti himameen asitti ba'ee hin dheekkamiinis jedhameera. Hin dheekkamu. Ijoolleef garuu barumsa baay'ee bareedaatu waldaa ishee lammaffaa Garjiitti qophaa'ee jira. Waan hundumtuu guutuudha. Maatiin ofii keessaniifis ijoollee fuutanii yoo achi deemtan gaariidha. Ijoollee garuu asitti yoo dhiistan etuun baratiin hafu. Waggaa 3 irraa ka'ee qophaa'eera. Warra kaaniifis qophiin addaa godhamee haalli mijeeffameera. Kanaaf etoo akkas ta'e baay'ee gaariidha. Ijoolleenis akka hin miidhamneef, waldaanis akka hin jeeqamneef, sagalee waaqayyoo sabriidhaaf kabajaadhaan akka dhaggeeffatamuuf jechuudha. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ol kaanee waaqayyootti akka inni nutti dubbatuuf waaqayyoon kadhannee isa booda sagalee waaqayyootti dabarra. Abbaa keenyaaf waaqa keenyaa jaalala bara baraatiin kan nu jaallatte, marartee keetiin ofitti kan nu harkifte, mootii jaalala, gochaan kee jaalala, dubbiin kee jaalala, ilaalchi kee jaalala, argamuun kee jaalala, mootii jaalala, jaalala bara baraatiin si jaalladhe kan jette. Gooftaa keenyaaf waaqa keenyaa fuula kee dura jirra. Dhufneerra gooftaa koo. Sirraa dhaga'uudhaaf dhufneerra. Sirraa barachuudhaaf dhufneerra. Sooramuudhaaf dhufneerra. Ifa arguudhaaf dhufneerra. Hiikamuudhaaf dhufneerra. Gammaduudhaaf dhufneerra. Ol jennee adeemuudhaaf dhufneerra. Si wajjin ta'uudhaaf dhufneerra. Si keessa jiraachuudhaaf dhufneerra. Sagaleen kee nu keessa akka jiraatuuf dhufneerra. Isati kadhatte sana raawwachuudhaaf dhufneerra. Waaqayyoo waaqa jiraata. Ilma kee Yesuus Kiristoosin kan nu jaallatte. Hafuura kee qulqulluudhaan nu gidduu kan buufatte. Sadan tokkummaa. Kottuu nu gidduu buufadhu. Kottuu nutti dubbadhu. Kottuu hidhaa keenya hiiki. Kottuu gooftaa koo ulfina keetti nu buti. Araarri kee nu naannoo keenya buufatu. Araarri kee keessa keenyatti haa dhangala'u. Dhiigni ilma kee Yesuus haa dhufu. Dhiigichi nu haa qulqulleessu. Dhiigichi fuula kee duratti mudaa malee nu haa taasisu. Dhiigichi gooftaa koo humna nutti haa horu. Dhiigichi qalbii keenya nuuf haa banu. Dhiigichi haa dubbatu. Dhiiga Kiristoos keessaan nu ilaali. Manni kun dhiiga keetiin haa guutu. Dhiigichi tokko namaa haa qulqulleessu. Qulqullaa'uun nuuf haa ta'u. Mudaa malee ta'uun nuuf haa ta'u. Hamaan nurraa fagaachuun nuuf haa ta'u. Amajaajiin carraan argatin. Inni hamaan carraan argatin. Jal'inni carraan argatin. Korri hamaan carraan argatin. Humni dhiiga kee as gidduutti argamu. Nutti haa dubbatu. Nu haa qulqulleessu. Gooftaa koo dubbicha akka hubataniif sammuu isaaniif saaqe jedhame akka barreeffame. Dubbii kee yoo ati namaaf saaqxe malee, yoo ati namaaf hiikte malee namni ofii isaatiin saaquu hin danda'u. Sammuun namaas akkasumatti hubachuu hin danda'u. Qalbii keenya nuu bani. Sammuu keenya nuu bani. Miilla kee jala teenya.
gabiidhaan si dhaggeeffanna, sirraa baruu barbaanna, humnaan guutamuu barbaanna, dibati kee akka nurra dhangala'uu barbaanna, jaalalli kee akka nu keessatti mo'uu barbaanna, hiikama fudhannee galuu barbaanna, hiikamnee hiikuu barbaanna, maatii keenya hiikuu barbaanna, ollaa keenya hiikuu barbaanna, waldaa keenya hiikuu barbaanna, biyya keenya hiikuu barbaanna, hiikuu barbaanna. Nu keessa buufadhu, nu wajjiniin ta'i, nu barsiisi, maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu ta'a. Sagaleen akkuma sila dubbadhe maatii Waaqayyoon tajaajilu akkamitti ijaarranna isa jedhudha. Maatii ijaaruun mul'ata Waaqayyoo isa barabaraati. Maatii waan jedhamu kan caasesse, kan diriirse Waaqayyoodha. Eenyuyyuu hin goone. Fedha namaatiin waan ta'e, abbaan manaa haadha manaa waan barbaadeef, haati manaa ijoollee waan barbaaddeef, akka amma barumsi hawaasummaa yeroo baratamu deemsa namaa keessatti waan dhufeedha isa jedhu kan barsiisantu jiru. Kun garuu eksiisa guddaarra keenya. Maatii kan uume Waaqayyoodha. Maatiin jiraachuunsa, maatiin tokko ta'uunsa, maatiin wal jaallachuunsa, maatiin harka wal qabatee hojii Waaqayyoo hojjechuunsa fedha Waaqayyooti. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Inni maatii keessa nu kaa'e haa galateeffamu. Inni maatii qulqullootaa nu laate haa galateeffamu. Waaqayyoo innis maatii jaallata. Maatii keenya ta'uunis jaalala isaati. Isa booddee dubbannaa. Jaalalli Waaqayyoo garuu isa kanadha. Eenyuyyuu ideoloojiin bara keessatti barsiisni dhufuu isa kana geeddaruu hin danda'u. Yaadni Waaqayyoo isa kana haa ta'u malee, seexannis akkuma Waaqayyoo maatiidhaaf karoora qabu, seexannis maatiidhaaf karoora qaba. Maatiin dorgommii qaamolee lamaan kana gidduu, hafuurota lamaan kana gidduu jiraata. Hafuura Waaqayyoo isa maatii dhaabeef, seexana isa hojii Waaqayyoo diiguu barbaadu, isa maatii diiguu barbaadu. Maatiin kana lamaan gidduu jiraata. Maatiin akka yaada Waaqayyootti yoo ijaarame maal hojjeta? Seexanaaf immoo iddoo yoo laate maal ta'aasa jedhu deemsa keessaa hin ilaallaa jechuudha. Waaqayyoo iddoo argamuu isaa keessatti maatii ta'anii isaa wajjin akka jiraataniif jalqaba maatii tokko uume. Warra kana beennaa Addaamiif Hewaaniin wajjin ta'eeti. Waaqayyoo nama yeroo uumu karoora namni of danda'ee kophaa isaa deemee haa jiraatu kan jedhu hin qabu. Nama ofii isaatiif uummate, wajjin jiraachuudhaaf uummate. Maal ta'e? Maatii ta'e. Si'a tokko tokko namoonni yeroo dubbatan maatii Waaqayyoo jedhu, inni kun dhugaadha, sirriidhas. Waaqayyoo maatii kana kan uume akka isaan wal jaallatan, akka isaan wal baatan, akka isaan wal utuban, akka isaan gammadan, waliin akka isaaf hojjetan, waliin akka isaa waaqeffatanii akeeka kanaaf uume. Harka biraarraan inni morkataan sun garuu seexanni akkuma seenaa isaa beennutti gowwomsee, qullaatti hambisee, waaqarraa fi walirraa akka baqatan godhee, obboleessi haadhoo isaa akka ajjeesu godhee, Qaayeliif Abeeliin ijoollee warra jalqabaa yaadattu, Yaaqoobiif Esaawin yaadattu, akka wal hatan, akka wal ari'atan hamma du'aatti isa kana godheera. Ilmaan Yaaqoobii walii isaaniitti akka hinaafan, akka obboleessa isaanii gurguranii, inni kun karoora Waaqayyoo utuu hin ta'in karoora seexanaati. Akkamitti yoo jettan isa kana gaasitti yoon ibsuutti ka'e gara biraatti adeemna, garuu booda nagaafachuu dandeessu. Seexanni karoorri isaa hamaadha. Baay'ee dammaqnee maatii keenya karoora Waaqayyoo keessa galfachuun nurra jira. Yoo nuyi cimsinee dallaa sagalee Waaqayyootiin, kadhannaadhaan, hafuura Waaqayyootiin maatii keenyatti ijaarree yoo tiksine malee inni kun dhufee fudhata jechuudha.
inni hattuun jedheeni Yesuus Kiristoos. Inni hatuudhaaf, ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf dhufaa jedhe Yesuus. Yoo nuyi maatii keenya dammaqina guddaadhaan, gadoof deebisuu guddaadhaan, obsa guddaadhaan dallaa ittiin ijaarru yoo ta'e hin gala. Fudhatee sokka. Mana Daawit hin gale. Daawittu dallaatti ijaareen eegne ijoollee isaa. Daawit nama Waaqayyoo, Daawit nama Waaqayyoo duwwaa utuu hin ta'in nama akka garaa Waaqayyoo. Isa kana irratti garuu irraa kaate. Kanarraa kan ka'e innis fakkeenya ijoollee isaatiif ta'uu waan hin dandeenyeef seexanni karaa argate. Kanarraa kan ka'e mana Daawit keessaa ijoollee isaa gidduutti, obboleessaaf obboleettii gidduutti wal gudeeduu, obboleessaaf obboleessa gidduutti wal ajjeesuu. Ijoollee Daawit lamatu obboloota isaanii ajjeesee jechuudha. Inni tokko immoo ishee tokko gudeede. Amnoon Tamaariin hin gudeede jechuudha. Wanta ciiggaasisa, wanta jibbisiisa. Inni kun yoo seexanaaf balbala banne, yoo dammaqnu ta'e, yoo maatii keenyatti dallaan ijaarru ta'e, hamaa barichi baatee deemurraa hin tiksinu yoo ta'e, kaanee ganamaa galgala isaaniif hin kadhannu yoo ta'e, sagalee Waaqayyootiin daandii ittiin agarsiisnu yoo ta'e, carraan ijoollee Daawit fa'a, carraan ijoollee Yaaqoob fa'a, carraan ijoollee Addaamii fi Hewaan fa'a, carraa maatii keenyaa nu jalaa ta'a jechuudha. Waaqayyo nu haa baraaru. Waaqayyo nu haa dammaqsu. Waliin galtaniisin waa'ee ijoollee keessaniitti itti yaada. Macaafa qulqulluu keessatti akkoo tokkotu jira. Akkoo yeroo jedhamu, anillee akkoo qabaadheen beeku. Akkoo yeroo jedhamu warruma o'an mitiire, warruma jaallatan wayiiti mitiire. Akkoo yeroo jedhamu namni hin jaallatamas akkoonis hin jaallatti. Waa'ee maatii irratti yeroo dhufu garuu waa'een akkoo sodaachisaadha. Seexanni akkoo irraan goru, akaakayyuu irraan goru, eenyurraayyuu hin goru. Ijoollee irraas hin goru, abbaa irraas hin goru, haadha irraas hin goru. Akkoo Ataaliyaa jedhamtu. Ataaliyaan mootittiidha. Intala Ahaabii fi intala Elzaabeelidha. Elzaabeelin hin yaadanna. Waa'een Elzaabeel macaafa moototarraa kaasee hamma macaafa mul'ataatti jira. Macaafa mul'ataa keessatti Elzaabeel maal gooti? Raajota Waaqayyoo ejjisiisti. Siree dhukkubaarrattan ishee gateedha Waaqayyo yeroo dubbatu. Elzaabeel, afurri Elzaabeel baay'ee hamaadha. Sidoon irraa dhuftee Ahaabiin maatii Ahaab keessa lixxee hin dogoggorsiiste. Maatiin yeroo badu biyyin bada. Iyaadattu Ba'aaliin waaqeffachuutti kan Waaqayyoo Waaqa Israa'el Waaqa miti, Ba'aaltu Waaqadha ishee jechisiisteedha. Ishee Eeliyaas nama guddaa nama Waaqayyoo sana ari'atteedha. Ahaabiif ishee gidduudha. Gaa'ela jal'inaa kana gidduudha Ataaliyaan baate. Ataaliyaan kuni ijoollee godhattee ilmi ishee Ahaaziyaa jedhama ture. Inni immoo ijoollee baay'ee godhatee Ahaaziyaan yeroo du'u isheen sanyii isaa hundumaa ijoollee ishee muxut gootee fixxe. Eenyutu maatii sanatti hafuura hamaa galchee yoo jettan Ahaabidha. Gaafa kam? Gaafa Elzaabeeliin fuudhe. Hin fixxe hunduma isaaniiyyuu. Yaada Waaqayyoo maatiidhaaf qabu isa kana miti. Yaada Waaqayyoo maatiidhaaf qabu yaada jaalalaati. Abimelek kan jedhamu yaadattu ilma Geediyoon kan ture. Geediyoon nama Waaqayyoon gammachiiseedha. Nama iddoo aarsaa Ba'aal caccabsee diigeedha, gootadha. Warra Miidiyaaniin akka cirracha galaanaatti gaalootni isaaniillee kan baay'atanii kan jedhu isaaniin nama 300 fudhatee haxaa'ee kan balleesseedha. Ilmi Geediyoon Abimelek kan jedhamu maal godhee? Obboloota isaa nama 70 muxut godhee fixe. Du'aaf ajjeechaan eessa jira yoo jettan macaafa qulqulluun nutti hima, maatii gidduu jira. Jibbeessa jira yoo jettan maatii gidduu jira.
mata dureen naa laatamee maatii tajaajila mootummaa Waaqayyoof qopheessuu kan jedhamudha. Angaruu rakkoo maatii dubbachaa jira. Maaliif mata duree tokko bu'uurarraa yoo hubanne malee lafumaa kaanee ammaanaaf maatiin koo Waaqayyoon tajaajila yoo jenne hin hojjetu inni kun. Maatii baay'een hin maxxanfatu. Iyyaasuun jedhe anaaf maatiin koo Waaqayyoon tajaajilaa jedhu. Isa maxxanfachuun gaariidha. Isa maxxansuudhaanis hin danda'amu. Mata duree salphaa miti koreen hafuuraa kanatti laatan maaliif akka filatan hin beeku. Maatii akkamitti tajaajila Waaqayyoof qopheessina? Namni attamitti walii wajjin tajaajiluu danda'a? Walii wajjin ta'ee tajaajiluun attamitti danda'ama? Yoo jaalalli jiru ta'e, yoo walirratti hojjechuun jira ta'e, yoo wal hamachuun jira ta'e, yoo wal gurguruun jira ta'e, yoo walirratti boolla qotuun jira ta'e, yoo dhaalarratti mana murtoo wal dhaabuun jira yoo ta'e, walammeessuun wal saaxiluun jira yoo ta'e, maal jechuudha mootummaa Waaqayyootiif hojjechuun inni sun waan fagoodha. Jalqaba kan barbaachisu waluma jaallachuudha. Wal jaallannaa waan hundumtuu salphaadha. Abimelek Geediyoonis ijoollee baay'ee godhatee ture 70 hundumaa muxut godhee fixee jechuudha. Inni kuni kakuu moofaa keessaa dubbattaa jechuu dandeessu. Kakuun moofaa kakuun haaraa lamaanuu macaafa qulqulluudha. Kiristoos duraaf Kiristoos booda jechuudha malee. Kakuu haaraa keessatti yoo laalle Maatiyos 10:36 irratti Iyesuus Kiristoos diniina jedhama in eeggachiisa. Eenyuuni duuka buutoota isaa. Morkii isaan eeggachuuf deemu. Yeroo wangeela babal'isuu Waaqayyoo gaa maatii kan inni itti uume boodan dubbanna mootummaa isaa akka babal'isaniifidha. Haa ta'u malee Yesuus akkas jedha. Of eeggadhaa jedha. Diinni namaa maalidha? Maatii isaati. Maatiyos 10:36 eessaa fuudhee dubbata yoo jettan Mikiyaas 7:6 isadha kan Yesuus Kiristoos dubbachaa jiru jechuudha. Wal salphisuu fi wal loluu isa kana maatii keessa kan jiru Mikiyaas akkas jedhee dubbata. Ollaa namanatiin jedha. Michuu sin abdatiiniidha. Ishee hammattee ciiftuu birattiyyuu arraba kee eeggadhu icitiin dubbatiin jechuudha. Ishee kam? Ishee hammattee ciistu haadha manaa kee jechuudha. Ishee bobaa kee jala jirtu. Ilmi abbaa isaan tuffata. Intalli haadha isheetti, niitiin ilmaas amaatii isheetti kaati. Diinonni namaa miseensa mana isaa hin ta'u jedha. Yookiin akkasidha. Maatii Waaqayyoo sila maaliif uume jenne? Jaallachuudhaaf, wajjin jiraachuudhaaf, yeroo wajjin dabarsuudhaaf, hojii isaa akka hojjetan akkas jennee xinnoo dudubbannee turre. Garuu maal godhee kaa'e? Mikiyaas akka dubbatutti haadha manaa kee ishee hammattee ciistu hin amaniin. Karaa biraatiin immoo abbaa manaa keessa jala ciistu hin amaniin. Ollaanis akka maatiitti yaadama dur. Ollaa keessi hin amaniin. Michuu tokkoyyuu hin abdatiin. Intalli haadha ishee hin amaniin. Niitiin ilmaas amaatii hin amaniin. Sababiinsa diinonni namaa miseensotuma mana isaa ta'u. Mikiyaas 7:5-6 booddee dubbisaa. Akkas jedha. Akkamitti akkas taane? Akkamitti kufaatii kanatti dhufe maatiin? Maatiin Waaqayyoo qulqulleessee bareechee wal jaallachiisee akka wal jajan godhee yaadattu akkatti Addaam Hewaaniin jaje. Lafee kootii, foon kootii kun anadhaa jedhe. Tokkummaa akkasii uume Waaqayyoo. Lamaan dhufanii tokko ta'u jedhe. Hafuura qulqulluurraa kan hafee jechuun sadan tokkummaarraa kan hafee iddootti baay'een tokkotti galuun jiru.
dhala namaaf garuu bifaaf fakkeenya isaatiin uume wanta ta'eef abbaaf haati tokko akka ta'an, abbaa haadha ijoollee akka sadan tokkummaa maatii tokko akka isaan ta'an godhe Waaqayyo. Yaa abjuun Waaqayyoo isa kanadha. Mul'anni Waaqayyoo lafaaf waaqxetuun uumamin dura maatiidhaaf karoorsee barreessee kaa'e isa kanadha. Deemee dhufeeti Mikiyaas garuu wal sodaadhaa. Waan Mikiyaas dubbatu kuni anaanii bara dargii na yaadachiisa. Bara dargii keessatti ideoloojiin falaasamni mootummaan hordofu hundumtuu hordofaa jedhamee kan laatame maarksizimii sooshaalizimii isa jedhamudha. Maaliifin akkasitti dubbadhaa baay'een keessan beekuu dandeessu. Duuka buutuu yeroon barsiisu maarksizimiin maali yoo jedhan beekan. Kanaafin ibsee dubbadha. Ideoloojii akkasiiti. Ideoloojiin kun jalqaba maal jedha beektu? Waaqayyoo hin jiru jedha. Waaqayyoo hin jiru jedha. Amma bara dargii maal godhu? Nama qabuu yoo barbaadan haadha manaa abbaa manaa irratti ramadu, abbaa manaa haadha manaa irratti, ijoollee warra irratti ramadu. Maatii waan jedhamu diiguu irratti hojjetan ni koominizimii jedhamu kun. Akkasitti hojjetu. Isa fakkaatan ni kun. Of eeggadhaa jedhe haalli hammaatee barri hammaatee afurri hin taane galeera. Of eeggadhu akkamitti of eeggatamee jiraatama? Haadha manaarra, abbaa manaarra, ijoolleerra eenyutti maxxanama? Eenyuun immoo amanna warra kana sodaanne? Garuu kun abjuu seexanaati. Naamiyaan waan inni jedhe tokko baay'ee jireenya kootti bu'a. Baay'ee uman jaalladha. Isan isiniif dubbisa. Maatii keessanii fi Mikiyaasii sodaadhaa jedha. Naamiyaan garuu akkas jedhe maatii keessaniif lolaa jedha. Ameen jedhaa malee? Abdii jira jechuudha. Maatii keessanii fi lolaa jedha. Isiniif hin dubbisa. Naamiyaa 4:4. Sodaachuu namootaa yommuun argee isaaniin hin sodaatinaa. Waaqayyo isa guddaa isa sodaatamaa yaadadhaa. Obboloota keessaniif jedhan immoo ilmaan keessaniif, intaloota keessaniif, dubartoota keessaniif, mana keessaniif lolaa. Ameen jedhaa. Jedhee gurguddoota biyyaatti warra biyya bulchaniittis namoota warra kaanittis nan dubbadhe. Amma gaa maaltu dhufe? Waan maatii lolu tokkotu ka'e. Bara Naamiyaa jechuun waan maatii diige tokkotu ka'e. Naamiyaa deemtanii yoo dubbistan ijoollee faa yeroo isaan liqii baasuu dadhaban ijoollee jalaa fuudhu iddoo qarshii hin gabroonfatu, wal gabroonfataniiru. Manca'uun ta'eera hawaasa keessatti. Manca'uun ta'eera maatii gidduutti. Diinni ka'eera. Maatii balleessinaan saba waan jedhamu hin jiru. Naamiyaan Yerusaalemiin kan deeme waa'ee biyyaatiif. Yerusaalemtu maal ta'e? Hin diigame. Waaqeffannaatu bade. Tajaajiltootatu faca'e. Seeratu haqatu bade. Kanaaf deeme. Garuu Naamiyaaf wanti tokko galeera. Irra keessa waa'ee sabaa yoon hojjedhe maal godhaa jedhe? Maatiif lollu jalqabaa jedhe. Kan keenyas akkasidha. Bizinasii keenya jaaraa yoo baane maatiin bade jennaan faayidaa hin qabu. Hin lallabnan tajaajila yoo ta'e maatii Waaqayyoon tajaajila yoo jennu maatii koo in tajaajilu yoon ta'e faayidaa hin qabu. Waa'ee nama tokko yeroo baay'ee nan dubbadha tajaajilaa tokko. Haati keenya Mammaa Tsahaay waggaa 10 mana hidhaa keessa turte. Ishee bira dubartii tokkotu ture. Dubartiin kun nama qalbiin darbeedha. Of hin beektu wanta ta'eef haadha keenyatu ishee tajaajila. Dubartiin achitti hidhamte suni nama ajjeeftee achi deemte. Nama isheen ajjeeftee abbaa manaa isheeti. Abbaan manaa ishee hojjetoota wangeelaa warra jalqabaa keessaa isa tokkodha. Baay'ee lallabaa beekamaadha. Maqaan dha'u malee. Lallabaa beekamaadha bara sana keessatti jechuudha. Hin tajaajila gar malee
ol deemee gad deemee tajaajila. Maatiif garuu yeroo hin qabu. Isheen ba'anitti ulfaateera. Ijoollee baay'ee qabu waan ta'aniif waan nyaachistu hin qabdu. Hin dhiphatti. Tajaajilaan kun gaaf tokko halkanitti tajaajilee dhufee yeroo mana keessa ciisu sibiila mooyyeettiin buna tuman fuutee mataa isaa iddoo lamatti gargar baqaqsite. Isa booda qalbiin darbeera isheen fuudhaniiti karchalleetti geessanii achitti haati keenya achitti ishee tajaajilti turte dubartii sana booda egaa mataan ishee akka dhukkubu arganii hiikaniini jechuudha. Maatii keenyan tajaajilu yoo ta'e balaansaa guddaadha. Maaliyyuu caalaa maal tajaajiluun nurra jira? Akkatti Waaqayyoo qindeesseedha. Jalqaba maatii keenya tajaajiluutu nurra jira. Inni kun dirqamadha. Akkas ta'ee maatii gate jechuun nurra hin jiru. Aarsaa barbaachisaa baasnee maatii ijaaruu tajaajiluu qabu itti gaafatamni keenya inni jalqabaan maatii keenyadha wanta ta'e. Gaafa Waaqayyoo barbaadutti Waaqayyoo aarfamuu yoo gaafatee namni maatii isaa dhiisee Waaqayyoon hin dursaa jechuudha. Kan maatii irra caalchisnee ilaallu Waaqayyoodha wanta ta'eef. Mee ol kaanee dhaabbanneeti takka maatii keenyaaf kadhanna. Waaqayyoon nu gargaaru. Ayyaana nuuf haa laatu. Isa hafe nan xumuraa dheeressu garuu mee nutti haa dhageessisu waa'ee maatii gara maatii keessanitti deebi'ame. Maatii keessanitti deebi'a. Nahmiyaan akkas jedhe maatii keenyaaf lolla jedhe. Maatii kan ilaalu diinatu jira. Maatii irratti kan koratu diinatu jira. Gaa'ela kee diiguudhaaf kan ilaalaa jiru tokkotu jira. Dhala si jalaa butuudhaaf kan qophaa'aa tokkotu jirutu jira. Harka kee ol qabiitii Waaqayyoon kadhadhu. Maatii keessaniif kadhadhaa. Hundumtuu maatiidhaaf haa kadhatu. Sittan kennettiin jedha. Dhala koo sittan kenne obboleessa koo warri mucaan godhanne warri gaa'elan dhaabbanne hundumtuu maatii keessa jirra. Warra abbaaf haadha qabnu isaaniif haa kadhannu. Warri obboloota qabnu isaaniif haa kadhannu. Warri immoo maatiuma keessa Waaqayyoo nu kaa'ee jiru isaaniidha maatiin. Isaaniif haa kadhannu. Haa kadhannu isaaniif kadhadhaa. Hin kadhanna. Isinitti haa dhageessisu. Hamaa tokkotu jira. Dura dhaabbachuutu nurra jira. Nahmiyaan akkas jedhe maatii keessaniif lolaa'e. Maatii keessaniif lolaa'e. Lollee deebisuun nurra jira. Lollee faccisuutu nurra jira. Haleluuyaa. Kadhadhaa maatii keessaniif. Kadhadhaa gaa'ela keessaniif. Kadhadhaa maatii Waaqayyoo isiniif laateef. Sittan kenne jedhaa. Seexanni meeshaa godhee isin irratti hin kaasin. Isiniin meeshaa godhatee maatii keessan irratti isin hin kaasin. Kadhadhaa maatii keessaniif dudubbadhaa. Calin jedhiina. Ofirraa faccisa. Mootii bara baraa, Waaqa qulqulluu, Waaqa jiraataa, Waaqa kabajamaa, Waaqa hundumaa dandeessu. Guyyaa har'aatti gooftaa koo jaalala kee taanaan waa'ee maatii jettee nutti dubbatteetta. Waa'ee maatii kadhachuudhaaf fuula kee dura dhaabbanneerra. Maatii keenya sitti laadhanne. Maatii keenya sitti laadhanne. Haadhaaf abbaa sitti laadhanne. Ijoollee sitti laadhanne. Obboleessaaf obboleettii sitti laadhanne. Maatii qulqullootaa sitti laadhanne. Hawaasa keenya sitti laadhanne. Biyya keenya sitti laadhanne. Waaqayyo maatii keenya ilaali. Maatii keenya ilaali. Maatii keenya ilaali. Dallaan iddoo diigametti gooftaa koo ati nuu ijaari. Dhiiga keetiin qaawwaa nuu duuchi. Iddoonni hamaan hulluuqee loluu barbaadu sana nuuf dhaabbadhu. Nu dammaqsi gooftaa koo. Ijoolleen nu harkaan butamiin. Barri nu jalaan butiin. Dhala keenya nu jalaan butiin. Ijoollee dhiiraa keenya nu jalaan butiin. Ijoollee durbaa keenya nu jalaan butiin. Abbootii manaa nu jalaan butiin. Haadholii manaa nu jalaan butiin. Gurguddoota nu jalaan butiin. Xixinneeyyoota nu jalaan butiin. Waaqayyo dhaloota nu jalaan butiin. Waaqayyo nurraa loli. Daawit garbichi kee akka
akkas jedhe yaa Waaqayyo warra nu lolan narraa loli jedhe warra nu lolan nurraa loli warra nu lolan nurraa loli billaa kee luqqifadhu gajaraa kee fudhadhu diina nurraa loli isa nurratti riphee jiru kana nurraa loli saboolla nurratti qotaa jiru kana nurraa loli isa qalbii ijoollee keenyaa hataa jiru kana irratti nurraa loli ati irratti ka'e gooftaa adiigamu hojiinsa adiigamu karoorrisa adiigamu qophiinsa adiigamu walqabatteensa adiigamu tokkummaansa adiigamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sitti laadhanne ijoollee keenya sitti laadhanne adaraa jennee sitti laadhanne sitti laadhanne Yesuus ijoollee keenya sitti laadhanne warra xixinnoo sitti laadhanne warra jajjaboo sitti laadhanne mana keenya sitti laadhanne firoottan keenya sitti laadhanne gooftaa koo yaanni diinaa nurratti milkaa'ini yaanni barichaa nurratti milkaa'ini barichaan daatee kana deemu nurratti milkaa'ini teknooloojiidhaan gooftaa koo daatee kana deemu nurratti milkaa'ini dhugaatiif machiidhaan daatee kana deemu nurratti milkaa'ini ati nurratti mo'i maatii keenya irratti nu mo'i maatiin keenya akkati jette nuuf haa ta'ani maatii jaalalaa nu godhi Yesuus ilma Waaqayyoo sitti ciccinaa si kadhanna jaalala kee garaa keenya keessatti dhangalaasi jaalala kee maatii keenya keessatti dhangalaasi adaraa namaa nyaattu galfata nyaattee namni sirratti dubbatu Waaqayyoonni akkas jennaan kana na jalaa godhe kan jedhu hin jiru ati amanamaadha si kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin galfata sitti laadhanneerra nu hin dandeenyu isa dandeessu sitti garuu hundumaa kennanneerra maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo sinaa eebbisu Waaqayyo nu dhaga'a Waaqayyo yaadaaf boca Waaqayyo maatiitti ijaaretti deebinee maatii keenya wajjin akkamitti Waaqayyoon tajaajillure barumsa biraa irratti akkuma godhu isa kana irratti sinan godha bu'uuratti deebi'ee kaayyoo Waaqayyo maatiitti uume atti akkamitti deebina jalqaba yoo satti deebine tajaajiluu dandeenya wal qabanne garuu kaayyoo Waaqayyo etuu Waaqaaf laftiin uumamin dura taa'ee karoorsesan taa'ee barreessesan maatii jaarmayaa jedhamu nan caaseessa akkasitti kaayyoo nan itti isaaniin ijaaru immoo kanadha jedhee isanni dubbatee isatti deebina Waaqayyo maal barbaadare Waaqayyo waan inni barbaadu namoota gurguddaa beektoota ta'an faa biratti waan kolfaati akkatti Waaqayyo yaadu ilmaan namootaaf hin galu seexanaaf immoo gonkumaan hin galuuf seexanaaf kanaaf waan baay'ee jedhee hin galleef takkaayyuu hin galuuf isaaf Waaqayyo maatiirraa maal barbaada kaayyoo maaliitiif maatii waan jedhamu uume yoo jettan kaayyoo tokkittiidha jaalala maal barbaade Waaqayyo beektu jaallatamu jaallachuu jaallatee jaallatamu kan biraa maal barbaada Waaqayyo beektu wal jaallachuu Waaqayyo yeroo namni wal jaallatu mee gammachuu isaa hin danda'u hin gammada baay'ee kanaaf maal abjoote Waaqayyo yoo jettan uumama inni lubbuudhaaf jaallatu tokko akka maatiitti immoo walitti dhufanii kan isa jaallatan walii isaanii immoo kan jaallatan
kaayyoon isaa kanumadha. Maatiin waan biraan qabu. Tajaajiluun irraa hafaadha. Inni guddaaf inni bu'uuraa maa inni jaalala. Mee jaalala jedha. Jaalalli Waaqayyo nutti haa galu. Jaalalli Waaqayyo onnee keenya haa booji'u. Jaalalli Kiristoos nu haa qabu. Waan jaalalli nama godhu amma yoon isinitti dubbadhe sirriitti nan dhaggeeffattan kanaaf isan dubbadhu. Jaalala isa jedhamu kanaaf eega Waaqayyoon uume egaa inni morkataan jira isiniin jedheera. Jaalala waan jedhamu kana biyyi lafaa maal godheera yoo jettan dirree kubbaa irratti taphatan godheera. Jaalala maal godheera? Tapha godheera biyyi lafaa. Jaalala onnee waraaname, onnee cabee, onnee walitti suphame mitiire yeroo like jennu onnee jaalala yeroo jennu waan akkasii waanuma calma jennee walitti erginu tokko waanuma ammatti linnee ammammoo jaalladhu ammammoo barbaadu waan jennu tokko waan akkasii akkas fakkaata. Jaalalli akkuma tapha kubbaa waan itti bohaaran malee ajandaa ijoo miti. Jaalala yeroo yaannu bohaaruu yaanna, gammaduu yaanna. Jaalala yeroo yaannu ajandaa ijoo miti yookiin qabxii ol aanaa isa jedhamu miti jechuudha. Mana barumsaa yoo fudhanne fakkeenyaaf taphni kubbaa ijoo miti. Mitiire inuma taphatu yeroo boqonnaan jirurraa kan hafe ajandaan ijoon mana barumsaa yeroo ijoollee keenya geessinu manni barumsaas kan itti dhaabbate academic education. Yeroo madaallee ilaallu ijoollee keenya mana barumsaa galchuudha akkamiidha barumsisaa maal fakkaataadha malee yeroo boqonnaaf deeqaa 15 ba'an kubbaattamii taphatuun jennu. Biyyi lafaa akkas godheera. Seexanni biyya lafaa keessaan goree kana godheera. Haa ta'u malee immoo inni sakkasaa godhu malee jaalalli maalidha? Macaafi qulqulluun akkas jedha. Waaqayyoo jaalalaa jedha. Jaalalli Waaqayyoo fi waan inni qabu tokko miti. Waan inni qabu an jaalala qaba jenna miti nan jaalladha namoota jaalala akkas miti. Waaqayyoo jaalaladha. Eenyummaan isaa jaalaladha. Amma etu waraqaa eenyummeessaa qaba ta'e Waaqayyoo irra keessatti jaalala jedha. Kanuma maqaan isaa jaalaladha Waaqayyoo ofii isaatiif jechuudha. Ergaa Yohaannis isa 1:4 irratti hundumti keenya iyyuu beennaa nuyis jaalala Waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra amanneerras. Waaqayyoo jaalala. Ameen. Namni jaalalatti qabamee jiraatus Waaqayyoo keessa jiraata. Waaqayyoo moo isa keessa jiraata. Dinqiidha mitiire? Amala jaalalaa kananii xinnoo isinitti hima. Yeroo qaba waan hin ta'eef yeroo muraasa qaba hin dabarsu yeroo koo. Ermiyaasitti akkas jedhe Waaqayyoo. Sila faarfannaan yeroo faarfatamu kan feebannatti fakkaata. Waa'ee jaalala si ifama walaloo isaa sirriitti yaadadhu garuu isuma Ermiyaas jedhe tokkotti nageessa ture. Yaadanan isiniif qabu yaada gaariidha malee yaada badiisaa miti jedhee dubbata Waaqayyo. Eenyutti? Warra Israa'elitti. Warra maal gochaa jiranitti? Warra waaqa tolfamaa waaqeffachaa jiran. Warri Waaqayyo waaqa miti jedhanii Ba'aal faa duukaa bu'an. Waaqolii baay'ee warra qabanitti ani yaada hamaa isinirraan qabu jedha. Maaliif? Jaalaladha. Argitanii? Jaalalli hin geeddaramu. Nuyi nama na jaallatu nan jaalladha, nama na jibbu immoo nan jibbaadha. Mitiire? Inni garuu jaallattanis jibbitanis maalidha? In jaallata. Waaqeffattanis dhiistanis inuma jaallata. Maaliif akka biraa ta'uu hin danda'u? Waaqayyoo jibba ta'uu hin danda'u. Waaqayyoo jaalaladha. Baay'ee kan namatti tolu Ermiyaas 31:3 irratti akkas jedhe. Ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaafuu ani arjummaa kootiin ofitti si harkiseera. Haleluuyaa. Ameen. Jaalala akkamiitiin? Jaalala bara baraatiin. Bara baraan maalidha? Garachitti moo garasitti moo garasittidha. Daangaan qabu.
kallattii sin qabu barabaraan jaalalli koo har'a jalqabees miti gaafati dhalattees jalqabe miti waaqaaf lafte tuun uumamin etuu gadameessa haadha kee keessan taa'inin si jaalladhe. Ermiyaas inni kun baay'ee isaaf gala. Barabaraa jechuun kun eternal isa jedhan afaan Ingiliziitiin yeroon kan hin daangeffamne hin moofa'us hin sinsinnaa'us irraan galus hin hallaqus ittuma fufa. Inni kan biraa Waaqayyo as biratti kan dubbatu jaalala dhaabbataa ta'e steadfast jedhama afaan Ingiliziitiin. Jaalala dhaabbataa ta'e maal jechuudha? Oromoon jecha gaarii tokko qaba. Sinsinnii kan hin qabne. Sinsinnii beektu? Har'a jaalaladha, bor immoo jibbadha. Akka Amnoon ilmi Daawit Tamaariin godhe. Jaalladheera na dhukkubaa jedhee sireetti galee ciise. Eega gudeedee booda immoo hamma jaallate caala argaa ishee jibbeedha. Jaalalli Waaqayyoo sinsinnii hin qabu. Jaallatamneerra jaalala sinsinnii hin qabneen. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Itti hirkannee jiraachuu dandeenya. Irratti of gatuu dandeenya. Nama yeroo jajnume hin sossodaanna. Hin sossodaattaniis? Nan sossodaadhaan. Bor immoo maal fidaan jedha. Waa'ee Waaqayyoon nu jaallachuusaa bor na dhiisee deemaan hin jiru. Jaalala barabaraatiin jaalala dhaabbataa ta'een nu jaallateera. Inni kan biraa jaalalli Waaqayyoo haalaan kan hin murteeffamnedha. Jabaadha nan jaalladhaani dadhabduu wayiiti isheen barbaadu isa kana namatu jedha. Waaqayyoo garuu unconditional love isa jedhan. Qarshii irratti hin hirkatu, miidhagina irratti hin hirkatu, aarrii irratti hin hirkatu, dulluma irratti hin hirkatu, hinuma jaallata. Isaayyaas 46 irratti ana ittiin jedha Israa'eliin. Hamma aarriitti, hamma dullumaatti kan si baatu ana maaliif sin jaalladha? Maaltu aarrii baatuu barbaada? Ijoollee uummati xinnoon nutti tola mitiire nama dulloome maaltu baachuu barbaada yoo rakkoo ta'e malee. Waaqayyo garuu gaafa sanas akka gaafati dhalattee si baadhettanii gaafati of dadhabdee fokkistee sin jaalladha. Jaalalli koo haala irratti sabni akka keenya carroome jira laata? Sabni jaalala kana baree jaalalli kun itti lallabame jaalala kana keessa jiraatu. Waaqayyo nu gargaaru. Adoochaa keessaa nu baasu. Diilalla nurraa kaasu. Jaalalli kun nu dinqu. Jaalala kana haa jaallannu. Jaalalli kun garaa keenyatti haa bu'u. Namchi tokko waan tokko jedhe. Akkas jedhe seminaara guddinaa tumsaa irratti ture. Philip Johnson jedhama yeroo baay'ee nan dubbadha. Akkas jedhe. Jaalala Kiristoostu onnee guddinaa qabatee. Onnee isaa qabatee mana dhibaan yeroo hundumaa dhugaadha. Onnee isaa qabateeti jedhe. Har'a barii ka'ee waan hin yaadeen isinitti hima. Barii ka'ee tan abbaan koo yeroo fuudhamee deemu haadha kootu konkolaataa oofaa inni bukkee taa'aa warri isa fuudhanii makiinaadhaan itti marsanii dhaabanii isa fuudhan. Ishee baay'ee jaallatan. Isheenis baay'ee isa jaallatti. Baay'ee jaallata ishee malee manatti hin galu. Ishee malee hin ta'uuf. Gaafa kottutti hin jedhan garuu haati koo booddee yeroo natti himtu Saamsonaayitii baata macaafa qulqulluuf waan barreesse keessa isa butateette. Macaafa qulqulluu isaati. Isa butatee nasin ilaalle homaas naan hin jenne ba'ee sokkee jette. Isaan immoo maashingaanii qabanii oofanii fuudhanii deemanii jette. Shakkisiiseen kana quba qabamoo attamitti akkas godhaa jette. Namichichi inni Philip Johnson jedhamu na dhibe anaan waa'een abbaa koo yeroo baay'ee attamitti dukkanaa hidhamuu maaloo filateen akkamitti tole jedhee isheerraa gargar ba'e. Isheerraa attamitti iyyeema anoon beeku waanuma tokkoon gootaniire nama jaallattan tokkorraa attamitti gargar baatu. Ishee malee jireenyaan beekunni. Garuu jaalala caalu tokkotu isa qabee ture. Kanaafi macaafa qulqulluu isaan butate duukaa bu'ee deeme beeka tureen. Jaalalli Kiristoos yeroo nama qabu waan hundumaa nama dhiisisa. Jaalalli isaan waa qabu kaa.
inni nu jaallata nus isa jaallachuu abarru mootii jaalalaa kanatti maxxanuu abarru jaalala yoo qabaanne eessaachi deemte yoo jettan jaalalatti Kiristoositti yoo qabamne malee maatii maalii jaarra inni sila sinitti me walajjeesuu wal gudeedummaa loon kun jaalalli dhabamuu isaatu kana fide kanaaf waa'ee jaalalaa dubbachaa jira jaalalli Waaqayyoo attamitti ibsama Waaqayyoo jaalala waan ta'eef yeroo kadhattan illee jedhe Yesuus Kiristoos yeroo kadhattan illee akkas jedhaa yaa abbaa keenyaa jedha an kadhannaa abbaa keenyaa baay'een jaalladha waldoonni baay'een dhiisaniiru waldaan keenya makaana Yesuusin dhiisne Waaqayyoo galateeffamu yaa abbaa keenyaa jedhaati kadhadhaa yaa abbaa koo jedhaan jedha yaa abbaa keenyaa Waaqayyootti yeroo dubbattan immoo Waaqayyoo etuun ta'in abbaa koo abbaa keenyaa ittiin jedha aboo mucummaa Phaawulos immoo warra Roomeetti maal jedha afuura abbaa jenneettiin aadnu nu keessa kaa'e galanni isaaf haa ta'u maal waaqni akkasii waa'amtii Yesuus hin dhibuun akkas jedheen xinnoo dabalees isinittiin hima abbaa keenyaattiin jedhaa jedhe kanaafis abbaadhaa isiniifis abbaadhaa maal dinqiin akkasii ijoolleetti xinnoo laala abbaa koo jedhu yoo abbaan isaanii mucaatti bu'e abbaa kootii jedhu argitanii beektanii hin barbaadan ijoollee biraa wajjin hirmaachuu ijoollee ollaa miti mucaan haaraan yeroo dhalattu iyyuu laaluun barbaadanii yeroo baay'ee kan dubbadhu tokkoon qaba biyya Jarmanii keessatti mucaa deessee isa booda mucaan ishee deesseenna mucaa waggaa 5 qabdi kotto obboleessa kee ilaali akka inni itti bareedu jennaan hin ilaalu jette waggaa 5 isheen hin ilaalu jette maaliif jennaan warra Harargeeti natti fokkataa jette hin ilaallee akkamitti beektaa jettee naati akkanumatti hin beekaa jette Yesuus akkas jedhe yaa abbaa keenyaa jedha abbaa koof abbaa keessaniidha galanni isaaf haa ta'u kan akka Yesuus eenyuyyuu hin jiru kan akka isaa nu jaallate eenyuyyuu hin jiru kan akka isaa nu kabaje eenyuyyuu hin jiru kan akka isaa qixxee ofii kan nu kaa'e eenyuyyuu hin jiru galanni Kiristoosiif haa ta'u waa'ee immoo wal wajjin ta'uu duwwaan jenne Yesuus maatummaan yeroo dubbatu maatiin walii wajjin jiraata Yesuus Yohannis 14:20 irratti akkas jedhe akka an abbaa koo keessa jiru akka isin na keessa jiraattan akka anis isin keessa jiraadhu gaafa isin beektu maatummaa akkamii barbaade beektu wal wajjin jiraachuu miti wal keessa jiraachuu wal keessa badu walitti dhangala'uu kana barbaade ilmi Waaqayyo kanaaf gatii guddaa baase galanni isaaf haa ta'u siniin galle kanamaaf jettanii ilaaltu ta'u gaaf tokko sinii gala akkuma isin jaalladhetti wal jaalladhaa jedhe wal ajjeesuu dhiisaati waliif du'aa jedhe Yesuus kana nutti agarsiise galanni isaaf haa ta'u akkas jedheen Yohannis 13:34 irratti akka isin wal jaallattaniif abboommii haaraa isiniif nan kennaa jedhe an akkuma isin jaalladhe isin immoo akka wal jaallattan isin abboomeeraa jedhe nuuf haa godhu Waaqayyo akka Kiristoos nu jaallatetti wal jaallachuu hin danda'ama maaliin ayyaana isaatiin hin danda'ama abdiin kutatina Maariyaam Magdalaatiin akkasittiin jedhe itti bu'uuf yeroo jettu natti hin bu'in eega jedhee booda obboloota koo bira dhaqiiti dhageessanii maal jedhe obboloota koo bira dhaqiiti an gara abbaa kootiif abbaa keessanii gara waaqa kootiif waaqa keessanii akkatti Yesuus nama wajjin wal qixxeessu argitu gara abbaa koof abbaa keessan gara waaqa koof waaqa keessan Waaqayyo abbaan abbaa keenya Yesuus tokkas jedha kan koof kan keessanidha waaqa kooti waaqa keessanidha abbaa kooti abbaa keessanidha ila afaaniin dubbate miti irratti hojjete dhiiga isaa lolaasee cubbuu keenya nuu baatee dhiiga isaatiin nu dhiqee nuuf jedhee cubbuu ta'ee aboo wal qixxee mirga Waaqayyoo abbaa Yesuus wajjin itti teenyu kan nuu laate mootii jaalalaa Yesuus Kiristoos
galanni isaaf haa ta'u. Nu kabaje galanni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Lammaffaa Qorontos 6:18 irratti akkas jedha. Ammallee ani abbaa isiniif nan ta'a. Isinis ilmaaniif intalan koo naaf hin taatu. Akkas jedha Gooftaan waan hundumaa danda'uudha. Achitti deemtanii yoo dubbistanii. Haa ta'u waanuma xinnoo dubbadhee fixure yaada Waaqayyoo maatii irraa qabu maalidha ree? Maatii jedhee yeroo uumuu kaayyoodhaan uumee waan akkasii jenneerra. Garuu maalidha? Xiyyeeffannaadhaan maalidha kan Waaqayyoo kana waan shaniin isinitti hima gaggabaabaadhaan isa booda nan fixa. Waaqayyoo maatii yeroo uumuu warra bifa isaaf fakkeenya isaa calaqqisan xinnoo tuqeera sila. Warra kan Trinity isa jedhamu, Sillaasee isa jedhamu sadan tokkummaa sana akka calaqqisan. Sadan tokkummaa Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqa Hafuura Qulqulluu garuu Waaqa tokko. Maatiin abbaa, haadha, ijoollee garuu maatii tokko. Isa kana akka calaqqisaniifidha. Inni lammaffaan Waaqayyo Waaqa hariiroo waan ta'eefidha. Maal barbaade? Waaqayyo wajjin hariiroo maatiin akka qabaataniif. Walii wajjinis hariiroo, Waaqa wajjinis hariiroo. Waaqayyo Waaqa hariirooti. Amalli isaa isa kanadha. Uumama 8 kaasee amma 9tti yeroo laaltan barbaacha isaanii deeme. Addaamii fi Hewaaniin yeroo wajjin dabarsuudhaaf, yeroo jaalalaa, yeroo haasa'uu, yeroo walitti gammadu, yeroo walirraa baruu, yeroo akkasii qabaachuudhaaf Waaqa hariirooti. Kophaa jiraachuun barbaanne, nama wajjin jiraachuu barbaade. Akkan sila isinitti dubbadhe nama keessa jiraachuu barbaade. Namni isa keessa akka jiraatu barbaade jechuudha. Qabxiin sadaffaan waa'ee waaqeffannaa fi maatii dhaabe Waaqayyo. Maal akka goonuuf akka maatiitti walii wajjin akka Waaqayyo waaqeffannuuf. Mana keenya keessa waaqeffannaan jira. Moo waldaa yeroo dhufnu gartuu kadhannaa duwwaa wajjin waaqeffanna. Waaqayyo kadhannaa maatii hin barbaada. Harka wal qabatanii kadhachuu, ba'aa walii baachuu, walirraa baruu, Waaqayyoof sagaduu, Waaqayyoon giddu galeessa gochuudhaan waaqeffachuu. Waaqayyo isa kanan barbaada. Isa kanas immoo Waaqayyo walii wajjin waaqeffachuu kana seera uumamaa 4:3-5 sabooddee jiru ammaaf irraanfadhaati. 3:5 Abeeliif Qaayel aarsaa baatanii, aarsaa isaanii baatanii iddoo aarsaa dhaqanii. Maal gochuudhaaf? Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf. Booda waan dhufen yaadina. Waaqayyootu barbaade maatiidhaan waaqeffamu, maatiidhaan aarsaa Waaqayyoof dhiyeessu Waaqayyootu barbaade. Qabxiin inni arfaffaan eega kun hundumtuu ta'e walii wajjin mootummaa isaatiif akka hojjetuu fi maatii dhaabe. Isa kanaaf caasesse Waaqayyo. Maal godhaa jedheen Addaamii fi Hewaaniin? Tottolchaa, bitaa, bulchaa hojii kana hojjedhaattiin jedheen. 5ffaa irratti sadumaatinni kuni sanyii Waaqayyoo waliin akka kaasaniif jechuudha. Waaqayyo Addaamii fi Hewaaniin eega bifaaf fakkeenya isaatiin uume booda isinis ijoollee yeroo godhattan akkanan godhe sana godhaa jedheen. Maaliidhaan? Bifaaf fakkeenya Waaqayyootiin naaf kaasa. Jalqaba bifaaf fakkeenya kootiin jiraadhaa, isa qabadhaati jiraadhaa. Ijoollee yeroo godhattan immoo bifaaf fakkeenya kootiin. Inni kun Milkiyaas 2:15 irra jira jechuudha. Horaa baay'adhaa lafa guutaa jedhameera isa jedhamu garmalee fudhatama. Namoonni hin jedhamiti wangeellee horaa kan jedhame sanyii Waaqayyooti. Baay'isaa kan jedhame sanyii Waaqayyooti. Ijoollee yeroo godhannu sanyii Waaqayyoo goonee guddisuudhaaf waadaa gallaare. Nu asitti ijoolleen yeroo cuuphaman nu kakachiisu mitiire? Warra cuupsisan luboonni kakachiisu.
sanyii waaqayyoo goonee guddisuudha. Warri Kiristinnaa kaasnus warri immoo ijoollee keenya finnee cuubsisnus maal akka ta'aniif xinnummaarraa kaasanii sanyii waaqayyoo ta'anii waaqayyoof akka guddataniifidha. Eenyudha kana gochaa kan jiru? Waa'ee ijoollee godhachuutti waan nu hin taane hin jiru. Mucaanaa kennite maleen faayilii irratti banna waaqayyootti mana murtoo isa dhaabna. Abaluufaaf laattee anaan mucaana dhowwatte wanta ta'eef jennee himannaan waaqayyoon. Garuu inni immoo waan tokko barbaada. Sanyii isaa goonee akka isaaf guddisnuuf. Maatii isaa goonee akka isaaf guddisnuuf. Isa kanaaf qophaa'otaadhaan waaqayyoo nu haa gargaaru. Akeeka waaqayyoo jaarmayaa maatiitti dadhabee uume maaliif akka ta'e qabxii 5 isinitti himeera. Dhaggeeffattaniittu. 1 bifaaf fakkeenya isaa calaqqisuu jedheera. 2 hariiroo wajjin dhaabbachuudhaaf jedheera. 3 walii wajjin waaqeffachuudhaaf. 4 walii wajjin tajaajiluudhaaf. 5 walii wajjin ijoollee bifaaf fakkeenya waaqayyoo qaban kaasuudhaaf. Tole kanaaf uumeega ta'e akkamitti kaayyoo waaqayyoo maatiif qabu galmaan ga'uu dandeenya? Akkamitti goonaree? Akkamitti bifaaf fakkeenya isaatiin isa tajaajila? Akkamitti hariiroo uumna? Gooftaa Yesuus Kiristoos yoo jaalala isaa ta'e 7 barsiisuun kan naa laatame maatii waaqayyoo tajaajilaaf qopheessuu isa jedhu akkamitti goona isa jedhamuun dubbadhaa. Waaqayyoo gooftaan nu haa eebbisu. 7 kana gaa mee waa'ee maatii irratti haa xiyyeeffannu. Maatii koo maal fakkaanna? Maatii koo keessatti maal gochuun narra jira? Attam godheetam maatii koo yaada waaqayyoo isaaniif qabu akka isaan abbaa manaa duwwaa yaada miti. Haati manaa yaaduutu irra jira, obboleettii yaaduutu irra jira, obboleessi yaaduutu irra jira, ijoollee yaaduutu irra jira. Mee kana irratti haa kadhannu. Mee kana irratti haa yaannu. Xiyyeeffannaa addaatiif maatii keenyaaf haa kadhannu. Yoo macaafa wajjin dubbisuu dhiisne irra ta'e isa dubbisuu haa jalqabnu. Walii wajjin kadhachuun baaphateera yoo ta'e isa deebisne haa jalqabnu. Itti jirra yoo ta'e immoo itti haa cimsinu. Maatii keenyaafis maatiiwwan waaqayyoo kan biraafis haa kadhannu. Waaqayyoo sinaa eebbisu.